Hi guys, family akkam qabdan nagaa fayyaa qabdanii isiniin jecha baga nagaa gara YouTube kiyyaa Imroo Tech nagaan dhuftan isiniin jechaas like, share, comment, subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa yaada keessan commentii jala nuuf kaayaa isiniin jecha har'aan tanagaa applicationii ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee dhufne jirra. Applicationii kun kan dhibbatti isiniif kaffaluudha. Applicationii kana osoo hin ilaalle duratti subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha applicationii kana iddoo Play Store irraa argattu. Applicationii illee nuno bifa kanaan kan nuuf dhufuudha. Bifa kana fakkaata. Iddoo Play Store jedhu kana al tokkoof ni cuqaastu. Erga cuqaastaniin booda gaa'onoo gara keessatti isin dabarsa. Iddoo search jedhu kanatti maqaa applicationii itti barreessitu. Akkuma nangaa isiniif itti barreessaa jiru kanatti maqaa applicationii kana itti barreessitu. Erga barreessitaniin booda search gootanii hunoo bifa kanaan kan isiniif dhufuudha. Applicationii kana gaa iddoo tokkoof yeroo tokkoof play iddoo jedhu kana cuqaastanii erga cuqaastaniin booda gaa hunoo iddoo gama keessatti kan isiniin fudhatudha. Applicationii kun kan ajaa'iba isinitti ta'u permissionii adda addaa akka applicationii kanatti isin hin gaafatu. Erga keessa seentan booda gaa hunoo bifuma kanaan iddoo hunoo mataa gubbatti isin garsiisaa jiru kanatti 4640 kan jira. Iddoon isin garsiisan tuqxanii al tokkoof email keessan hunoo asitti ni galchitu. Iddoo account jedhu kana hunoo isin hin agarsiisa. Iddoo account jedhu kanatti email keessan ni galchitu. Erga email keessan galchitan booda gaa hunoo gara keessaatti kan isin dabarsuudha. Iddoo hunoo gara kanaatti isin fidee jira. Iddoo play jedhu kana al tokkoof ni cuqaastanii. Erga cuqaastanii booda geema kan keessatti taphataniidha. Erga geema keessatti taphachuuf isin galchee hunoo gaa bifa kanaan keessatti taphatanii. Geemni illeen akkaataa itti taphatan baay'ee takka salphaadha. Isa kana hunoo gaa kan wal fakkaatu sarara keessa babaastu isa wal fakkaatu wal bira fiduudhaan kan taphataniidha. Erga mana kana xumurree booda garanatti kan nu dabarsuudha. Hunoo gaa maallaqa akkuma agartan kanatti amma nuuf kaffalee jira. Erga maallaqa nuuf kaffalee booda hanga inni nuuf fidu kanumatti eeyna. Ergaas booda gaa hunoo iddoon isin garsiisaa jiru kana ni tuqxanii iddoo let's go jedhu kana al tokkoof ni cuqaastanii. Erga cuqaastaniin booda gaa hunoo akkuma agartan maallaqa nuuf kaffaluuf deema. Hunoo gaa maallaqa qarshii 200 ammumatti nuuf arjoomee jira. Applicationii baay'ee takka salphaadha. Hojiin isaa baay'ee takka bareedaadha. Hunoo 200 nuuf kaffalee jira. Iddoo yeroo takkaaf kilikni gootan iddoo sanatti deebitanii ammallee 200 irra deebi'ee nuuf kannee jira. Congratulations hunoo jechaa jira gaa hunoo itti deebitanii ammas yommuu tuqxan maallaqa haariitti ammas kan nuuf kennuudha. Akkaataan hojii isaa baay'ee takka salphaadha. Amma hunoo qarshii 4917 irra gaheetiin jira. Hunoo gaa iddoo cash out jedhu kana al tokkoof ni cuqaastanii. Erga cuqaastaniin booda hunoo gaa garanatti kan isin dabarsuudha. Akkaataa maallaqa ittiin baafataniidha. Hunoo gaa PayPal dhufaa, Lighting jira, Coinbase jira. Hunoo gaa iddoo PayPal jiruun kun gaa kan Itoophiyaa keessatti inuma hin kaffalleedha. Iddoo Lighting jedhu kana hunoo filattu. Yoo yommuu filattan booda hunoo garanatti isin dabarsaa. Amma gaa hunoo garanan dabarsee akkam jaaseeta. Hunoo gaa qarshii 14,000 gahuu qabdaanaan jedhan hunoo amma hanginiin hojjedde qarshii 4,917 14,000 gahuu qabdaanaan jechaa jira. Iddoo kana tuqxanii hunoo gaa baalaansii illee lallachuu dandeessanii. Akkaataan itti irraa baafatanis baay'ee takka salphaadha. Hoggaa qarshii 14,000 geessan isiniif baasa. Hojiin isaa baay'ee takka salphaadha. Applicationii baay'ee takka bareedaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti subscribe godhuun nu jajjabeessaa. Galatooma.